Ispermii sirraa dhangala'uuf miirri isaa sitti dhufu qunnamtii saalaa gochaa jirtu ajanta. Qunnamtii saalaatu gochaa jirtanii gaafa ispermii sirraa dhangala'uuf miirri isaa sitti dhufu keessaa baasta. Achi boodaati manaan kee bakka gilaansii mataan qaama saalaa kee fi qaamni isaa bakka itti wal goosana harka isheedhaan iskiis gochuu jechuudha akkas. Hin deebi'a yeroo sana harkaan akkas qabdee iskiis gochuu yeroo sana kani bahuuf ture sun hin deebi'a waan ta'eef gargaara. Eetingaa qabuu jechuun akka doktorri keenya ispeeshaalli keenya doktornaa kan jechaa jirutti utuma ta'ee jiru uummanni keenya yoo kiriir gootee ibsitee malee qabuu jennaan guutee akkanatti qaama guutuu qabu shamarran keenya akkas osoo hin taane fiixee isaa ammatti seenu fiixee bakka muraadhaa gad akkasittiin qabdaa jechuudha. Akkasitti qabdee daqiiqaa muraasa tursita hachi handhuura keera ciibsiteetti immoo handhuura keera ciibsitee daqiiqaa muraasa tursita isa booddee afuura fudhatta sirriitti take a breath ka jedhamuun sana jechuudha haala afuura fudhatta yeroo sanatti deebi'ee keessa deebi'a jechuudha yeroo sana deebitee haala gaariidhaanii seensisuu baasuu ni dandeessaa jechuudha. Thank you specially keenya Dr. Nafiat Geetu yaada gaariidha yaada barbaachisaa anillee viidiyoo jedheen ture kanarratti viidiyoo kiyya dabalataan illee deemaa ilaala ani immoo akkamitti akka kana alatti tooftaa hedduu akkamitti fayyadamne akka tursii dandeenyu illee ibseera itti fayyadama. Thank you.